السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو داوتو كبجمتو تكو جرة جرتو سنين جتا ورنا من تبرا وردفتا أشما حركفوني جرة جرتو بقى جراتن سنين جتا وردفتو داوتو كبجمتو تكو ورنا من تي مسلمة بقى جلبلتي رمضانا جسني رمضان كون كان كيري كان جمعتو أكا سنيفتو إن شاء الله عبديك أمنا ربي نمتي صوميتي ملكا وربي نهاتاسسو نما صومي كنا صوم ربي صوم ملي نمني نارك في صوم ننتاسسيني ربي إنه حامل كيسو قم تشوبي لماني ربي إنه حامل كيسو ربي الدنيا فاكرانو حامل كيسو هوندي كيساني يو كان بيالاف بيا كيسا جرتان بغتي كيساني رمضان دفي منا سنين أبن وقا دانو اتجاه هذا أموري ديرات سنين جتا وردفتو تفداوتو تكبجمتو تكو أرمو maal qabattee nu dhufte wattan akkuma beekamu tokko faarratti baga ramadaana geessan jechuu fi lammaffaa irratti immoo maal kan qabadhee dhufe walumaan ilaalla inshallah turtiin keessan hanga dhumaatti akkana waliin ta'u abdiin qaba. Innis akkaataa saambusaatti maran yookaan akkaataa saambusaa itti hojjetan walumaa galatti kishinaa isaatii fi guutuusaa akka itti hojjetan isin agarsiisa. Ordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo warroonni ilaarraa na jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jecha warroonni chaanaala kootiif maatiin ta'in laayikii sabiskiraabii gootanii akka maatii naa taatanii viidiyoon kun sirriitti akka ilaalamu abdiin qaba. Inshallah turtiin keessan ana waliin yaa ta'u anuma waliin karaa kushinaa isiniin jedha. Viidiyoo yeroon hojjedhu mul'achuu dhiisuu hin danda'a inshallah. Kanaafi turtiin keessan ana waliin yaa ta'u yoo isinitti tole laayikii godhaadha. Koomentiin af barreessa isiniin jedha. Ramadaana gaarii. Akkas hordoftoota koo kun wantoonni nu barbaachisan qullubbiidha, qaaraa, kun shunkurtii baaroo biyya keenya maal jedhama asitti beekon afaan arabaatiin. Shunkurtii kana waaw maashaallah. Toomii fi shunkurtii kana murannee kaane kun shamantaraa. Waaw kezbaraadha. Maashaallah kezbaraa fi shamantarri baay'ee tokko urgeessaa qaaraa yookaan immoo filfil qaaraa isa nama gubu shunkurtii isa kaanii innaa kunoo kanatti waan viidiyoo mul'ifnee jibinaan dafeen hojjedhe maashaallah tabaarakallah hedduu tokko namatti tola. Waaw dura lahama bilcheessitanii foon yeroo bilchaatee bishaan dhugee xuuxatee fixee achi kaatanii shunkurtiitti gootanii. Waaw shunkurtii sirriitti daneessuu qabdanii ammallee shunkurtii isa baarichatti goona qaaraa wajjiniini kunoo kana fakkaata waan hundayyuu dhumarratti immoo kizbaraa bardoon isaa waan argetti gootanii. Akkasii hordoftoota fi daawwattoota koo yeroo isinitti tole laayikii sabiskiraabii godhaadha. Koomentii jalatti yaada keessan naaf kennaadha. Maashaallah tabaarakallah wallaahi hedduu tokko bareeda. Ammallee jazara itti godhatan yookaan kaarotii xiqqoo gashartanitti gootanii wallaahi hedduu tokko bareeda. Maashaallah amma maruu fi waaw turtiin keessan na waliin yaa ta'u maashaallah hedduu tokko namatti tola. Kunoo saambusan yookaan immoo ajiinan isa kana. Akkas baay'ee tokko bareeda. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Ramadaanni dhufe ramadaanni yeroo dhufu osoo ramadaanni guyyaan qabaa ramadaana hin gahin qophiin jalaa bultii yookaan duraan dursanii qophaa'uun foolii ramadaanaa namatti tola. Maashaallah tabaarakallah. Akkasii hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo amma maruufanii turtiin keessan na waliin yaa ta'u hanga dhuma viidiyoo kootii na wajjiniin taa'aadha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayikii sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha hundi keessanii. Akkas hordoftoota fi daawwattoota koo akka inni isin jalaa yeroo baay'istanii baaftan qilleensa dhaa hin gogaa namaan maramuun ciccita yookaan hin caccabaa jechuudha. Xixiqqeeffatanii baastanii hangaa martanii immoo kanaa isa baaftan fixxanitti san kiisa keessaa hin fuutanii kiisuma keessatti yookaan immoo idduma isaatti dhiiftanii. Akkasigaa hordoftoota fi daawwattoota kabajamtoota koo turtiin keessan na waliin. Kenoo kishinaan isaa waaw.
kan fakkaata maashaallah tabaarakallah iddoo tokko namatti bareeda hedduu nama gammachiisa wallahi ramadaan yeroo dhufu jechuudha bakka jireenya addunyaa kun rahaadha yoo qabaattes yoo dhabdes gammachuu qabda wallahi hedduu tokko namatti tola nama gammachiisa yani qalbiin namaa rahaa qabdi gammachuu qabda waa hundarratti waan qabdu sanii bakka ramadaana kee yoo simattee yoo qabaattes yoo dhabdes fuula kee qulqulleeffattee keessa kee qulqulleeffattee rabbii keetti yeroo fuula kee garagalfatte wallahi hedduu tokko rahaa qabama maashaallah odoo yeroo hundayyuu ramadaana ta'e hedduu tokko namatti tola. Ramadaan yeroo dhufu kaa gammachuudha simatamaa yeroo bahu osuma namni bo'u osoo maaliif deemtaa ramadaan dhugattee osuma jedhamu deemama maashaallah nama hoggaa gabu rabbi nu haa taasisu ramadaanni dhufe manaa nun dhaabini rabbiin nama ramadaana hoggaadhaan soomu nu haa taasisu umurii keenya nu dheeressee aafiyaa nuu kenne waa hunda caalaa fayyaadha rabbi fayyaa nuu kenne nama hoggaadhaan soomu rabbi nu haa taasisu nama soomee bilaasha ta'u osoo hin taane immoo nama soomee keeriin isaa dachaadhaan rabbii biratti fudhatama qabu rabbi nuuf haa taasisu akkas hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota koo qimamoochiin asii ijoolleen natti dubbatanii ijoolleen mana madaamii jirtan hundi keessaniyyuu jajjabaadha rabbiin koo jajjabina isinii haa ta'u humna isinii haa ta'u yeroo ramadaana keessatti ijoolleen mana madaamii jiran hojiin ulfaata sanumaanuu gammachuu qaban ijoollee wallaahi rabbiin ammallee isin haa gammachiisu jajjabaadha. maashaallah hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota koo kunoo dhumarra geenye jirra kunoo kana fakkaata kana hunda mare maashaallah iddoo tokko bareeda waaw maruun isaa namanni usilaafu taa'amee maramaa dafame nama jalaa deema maashaallah tabaarakallah ramadaana gaarii kan gammachuu kan ulfina kan jaalalaa kan tokkummaa kan itti milkooftan kan duniyaa fi aakiraatti itti milkooftan rabbi isiniif haa taasisu hordoftootaaf daawwattoota kabajamtoota koo yoo sinitti tole like subscribe godhaadha koomentii jalatti yaada keessan naaf kaa'aa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.